Way carraaqee caaltu. Way carraaqee. Goositti manii dhageettu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoo yaa shamaa harka fuunee jirra jirtu. Produkttoonni michoottu. Jirtanii uummata qaalii yoo yaa. Isiniin jedhee jira. Walli qaalii hammaate. Wallaahi abbu kallee walli. Kana taate asida fuula isheetiin naqee biraan qabu. Ilma wayii afaaniin dhalee. Abbaan dhalee gurgurate. Wallaahi nama silaa nama akka hajjii irraayyuu dhalanii ilmoo isaa barbaaduun a'uudhu billaahi wallaahi. Wayi kun okaa arras mana qulqulleessii nyaata godhii waan wanta xoofaa mana qulqulleessii jechuun jeeste mee viidiyoo tana ilaallee walitti deebina inshaallah. Ay carraaqee. Viidiyoo irraa gabaabse. Viidiyoon yuutuubiin kiyya kun haarawaa. Reefu eegaluu jira jechuudha. Woodana qaba ye'eessin sodaadhee yuutuubii kan daqiiqaa dhiyee hedduu viidiyoo isaanii fidaa jira waan taateef. Wallaahi egaa mana isin dhixxaa maalis ni gootatte wanni isiin hin jenneen hin jirtu wanni ati kaddaamaadha. Hatta viidiyoo guutuu ilaalee egaa isiin teettee saambusaa martee maaliitti saambusaas marsiisiiftee maalis jettu jechuudha. Maraan an gargaartu jedham madaamiin kaddaamaan gargaartee shakaala akkami gargaara jetteeni. Wayi ajaa'iba wallaahi wama ajaa'ibaati. Rabbi isii haa dandeessisu ani sii ta'ee maaliin jetteeni beektaa ilmoo sitti kennuuf hin deemu akkanatti isii gubee ufifachiisee mana ari'a malee ilmoo sobee hojjechiisiisa malee sobee isii qaxxa'u jira malee ilmoo itti kennu wayiitu hin jirtu. Ilmoo isiin argitu hin jirtu jette yoo of beette lakki ilmoo afaaniin hin dhalle abbaa dhaleetti gurgurate jechuudha yoo isiinis dhalte isiinis haadha taate wallaahi ani sii ta'ee deemee kan biraa irraa dhalee guddifadha ilmoo maal wayii ilmoo tana taate rabbiillee du'aan nama jedhanii duuti namitiin tun immoo ganaa isii laamshisitee isii hambisuu dandeessi ganaa isii laamshisitee namitti siriin deemtu wallaahi yani viidiyoo tokko kasii wanna caaltuu irra dhiisan tokko keessatti harka keessa waa qabdi ani shakkee jirsan waan addaatu takka harka keessa kasin qabdi. Inshallah yoo yeroo argadhe guyyaa viidiyoo isaan isinii gadhiisa daqiiqaa muraasarraa fide jechuudha. Maaliin jette seeta daa'ima isiidhaa ittiin kennuu akkanumatti isii hojjisiifadhaa jette akkanumatti isii hojjisiisa malee daa'imni an isii kennus takka hin jirtu. Okay. Ofifattee yoo akkanatti ofifattee jette ofiinuu manaa baatee baddii jette argitanii amma isii wanni waan kana dalaguu jirtuuf isii manaa baatee bachisiisuudhaaf isii qaxxaarte malee ilmoo isii kennuudhaaf miti. Ilmoo isii kennuuf yookiin isii hojjisiiftee kennuuf osoo hin taane isii sobdeetiin waan kana hojjattee ilmoo isiidhaa kennuu yoo hin taane isii dalagsisiifachuudhaaf haga isiin isii dhoofte san yaa'anii garaa isii gubee isii qaxxa'ee qaxaati san irraa kafaladhaa. Hajjetti yoom taate ganaadhaa jedhaa jirti ammallee itti dhaadachuu jirti yoom taate ganaadhaa guyyaa hundaayyuu si geessaa ilmootee bira si geessa jedheetumaan viidiyoo irraa waraabaa
akkanatti si hojjisiisa. Amma yoo dalagaa kana fixxe si geessa yoo jedheen isiin deemtee hojjetti jechuu jirti. Rabbi keeriyaa godhu kaa wallaahi rabbi si haa laaffisu. Caaltuun gowwaadha. Namni hundiin ani warra Yaman kanas yoo gaafadhee jedhu maaf itti dhiistanii maal yoo jedhan caaltuu gorsinee dadhabnee gorsa namaan dhageettu. Gorsa kennaa miti hattaa warra isiituu dhagahuu diddee dadhabdee itti dhiibnee akkam goonaa naan jedhani wanni siif goonu hin jirru nu gorsinee dadhabnee jedhan. Gorsinee dadhabne itti himnee dadhabne waan namni jedhu waan takkatti isii hin fudhattu hayaa jettee biraa deemti booda waan san takka hin dalagdu ni dadhabne jedhani. Wallaahi egaa wanti goonu hin jirru wanni godhanii waan jiru natti hin fakkaanne rabbi si haa laaffisu malee bas ana amma akka yaada kiyyaatti xam ije kanaan eegaa ani sobdeetumaanii maal jedhe dura baddee wanni hunda dura balleessite caaltuun tun dura balleessite waa hunda amma ilmatti itti dhiibtee tuman biraa deemudha. Dura balleessite waa hunda. Gubanne wallaahi rabbummaa keeriyaa godhu ana mataa na dhukkuba wallaahi waan kana yoo ilaalus yoo argus mataa kiyya na dhukkuba. Akkamittiin itti himame akkamittiin itti himanii hin dhageessu wannan jettu akkam godhan waan dhageessu wannan jettu waan namni itti hime hin fudhattu. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Rabbi sii jalaa baasu kun. Wallaahi kalas ilmummaan sun itti haftu anaayyoo mari'atte ilmummaan sun itti haftee kalaasi jireenyuma ofii ka fuudhaa itti haa eegaltu ka biraa waliin dhiira biraa waliin kalli walli biyya haa nyaatan. Beerri nama ergattee akkas nama goote sanuu ka ilmoo isiitu akkas gooteetu ilmoo isiitu odoo kenniteefi. Wallaahi akkasuma taate ilmoo isii osoo argattee hawwi qaba immoo ni kijibe malee hin kennu ilmoo ishiidhaayi jette. Akkam jennamee amma akkamiin jenna ilmoo sanuu itti dhiiftee kalaas yoo isiin dagatte booda qalanii hin nyaatani haga feetee taatu ilmoo tana numa baasanii beekta. Yoo ishii ustee dalagachuudhaaf biraa deemte kalas haasama hunda dhiiftee dalagachuuf biraa deemtu dhiiftee nu gubdanullee